Yoo yartuu nama nyaarte maasaataan ilaalu nyaara dhoowwatu malee akka ishee lamuu nyaarree biyyoo nyaachisuu malee gaafa seertuu raananii gaafa sodaatamanii. Geerargeerannaan jettu geerargeerannaan jettu meeqa eettalee luree badinaan jettu meeqa eeqatee luree ani maalan geeraraa tanuu yaada yeelalaa dhiirri geerareen kuufnee hidhaa qaallitti jira dhiirri geerareen kuufnee hidhaa qiliintoo jira dhiirri geerareen kuufnee hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira. Hanu malang gerara, tanu ya dayelala, ya jolle banneraka, gurra baganneraka, oromo mama ngonere, mama gochudi dere, yalle hamma dandenyu kana chala mal gonu tinnas gabbarre guddas gabbarre, akka wajjin bubbullu, obsuwanu majiru. Obsuwanu majiru obsine gasodafa imanu gote koda kehjedinu basi huda ya Rabbi imanu gote koda kehjedinu basi huda jirum biya orma majirenga jadu danda huda male obsuna jittu mal fidu Yom kanani fete aku farkan kenutu si basi biya anana ya damitiya ananya tu ya komokia ya dadu ya goftatiya ya dadu ya rapitiya borna darpa jatte lamiko kafabiya bati jirun abditate sabako rakola kubate kilen sibiyorma mako fasir Ashama jaalatamtoota maatii King caalaa kan taatan hundi keessan akkam fayyaa keessanii galata isaa galatu nagaa kooti hadhaa deebi'ee dhufee jira torbee lamaan sadiin kana darban kana keessa jechuudha mucaan kun baay'ee jaalatamummaa argatee anis akka kootti baay'ee dinqisiifadhee osoo dinqisiifatiin darbu jedheetini baay'ee natti tola. Egaa Hacaaluun wareegamee amma sa'a kanatti jechuudha naannoo ji'oota 3-4 waan akkasii lakkoofsisaa jirra. Yeroo sanatti mucaan alaaltaniitu taanaan agartaniitu hedduun keessan jechuudha mucaan Amboo Yuunivarsiitii Amboo kan duraan Awaaroo ture yeroo wantooti maqaa kaampaasii Hacaaluutti jiranitti jechuudha mucaa sagalee isaa fakkaatu kan sirbee wayiitti jira ture. Isa caalaa garuu baay'ee kan natti tole mucaan kun baay'ee natti toleera baay'ee na gammachiiseera kanaaf mucaa kanaan baay'ee dinqisiifadheera kanaaf otoo dinqisiifatiin yookaan immoo osoo miidiyaatti isinitti hin baasin hin hafu jedheeman muuziqaa isa kana isin affeere jechuudha ammas kunoo egaa Hacaaluun du'ee yookaan isa egaa Hacaaluun wareegamee namoonni hedduun isaanii kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti wareegamaa ma jiru hundaafuu waaqni fala nuuf haa buusu hin jedha kanaaf muuziqaan kun baay'ee natti toleera mucaa kanaa sumaan baay'ee galatoomii baay'ee si jaalladhaa sin dinqisiifadha jechuun hin barbaada akkuma yeroo darbee miidiyaa adda addaa irratti Facebook irratti YouTube irratti waan akkas irratti hidhaa turan jechuudha muuziqaa isaa kana baay'ee danda'a baay'ee natti toleera jechuudha sagaleedhuma Hacaaluu qaxima godhee nu lafa ka'a jechuudha kanaaf akkanumaan itti nuufuu fi si jaallannaa maqaan isaa Caalaa natti fakkaate akkuma maqaa koo maqaa narraa fudhachuun garuu baay'een dinqisiifadhaanii fayyaa nuuf ta'ii waaqni umrii siif haa kennu goota keenyaatis sagalee goota keenyaa nu fakkeessitee nu sirbaatee jirta. Funduratti immoo waan guddaa sirraa eegnaa nu laalaa jirta taanaan funduratti waan guddaa tokko sirraa eega jechuudha akka kootiitti jechuudha sagaleen kee baay'ee jaalatamummaa argateera akkuma eeguu bifumaatti sirbite kanaan miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti deemaa turetti jechuudha baay'ee itti gammadee baay'een siin boonee dhugaa waa dubbachuu baay'ee amma isin biraa ta'uu dhabuu danda'a magaalaa keenyatti jechuudha muuziqaan kun mucaan sagaleen muuziqaa kanaa sagaleen mucaa kanaa baay'ee dhaggeeffatamaa jira baay'ee natti tole anas baay'ee
waan dinqisiifamuu qabudha jechuudha. Sagalee uumamaa waaqni sii kenne Haacaaluu isa xiqqaa namni baay'ee waan adda addaatiif ibsa. Kun sagalee Haacaaluuti miti mucaan yaada irratti ediitii godhameetoo sagalee isaatii miti sagaleen Haacaaluuti jedhaniitoo wal falmuu kaan immoo sagaleedhuma keetii sagaleedhuma isaatii osoo Haacaaluu ta'e muuziqaa meeshaa jala jira maal jedhaniitu wal falmu. Hundaafuu sagalee kee akka ta'e namoonni hedduun isaanii ragaa ba'aniiru YouTube irratti kun Haacaaluu lammaffaadha jedhu kaanatti goota keenya sin jedhu kaan immoo miiruma isaan keessa jiruun ibsu jechuudha. Agamma uummanni Oromoo Haacaaluun irraanfamee aguma seentanii baatan Feesbuukis haa ta'u YouTubeis haa ta'u jechuudha. Suuraa goota keenyaa suuraa Haacaaluu hin dhabdanii Facebook irrattis akkasuma suuraa Haacaaluu hin dhabdan jechuudha. Inni akkuma hunda keenya uummata Oromoo hunda miidhe jechuudha. Nama dagatamuu fi nama irraanfatamuu hin qabne jechuudha. Seenaan Oromoo isa yaadata bara dhufaa darbaati jechuudha. Hundaafuu waaqni jannata keessatti nuuf haa eegsisu hin jedha. Kanuma isinitti himuun dhufee baay'ee sagalee mucaa kanaa baay'ee natti tolee jira. Asumaan hojii kan keetti nuufuu fi fuulduratti immoo muuziqaadhuma Haacaaluu fakkeessitee muuziqoota akka nu hojjettu sirraa eegna jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee itti gammadaniitu baay'ee jaalatamummaa argateera. YouTube irrattis argaan turanis akkuma Feesbuukii Telegiraamii guruupiiwwan adda addaa irratti sagalee isaa sheerii gochaa turan jechuudha. Anis akka kootti baay'een dinqisiifadhe osoo hin galateeffatiin otoo hin dinqisiifatiin darbu jedhee sagalee isaa kanarra muuziqaa isaa namoota dhageenye jirtu taanaan isinaaf fire jechuudha. Baay'ee natti tolee jira. Akkasii namoonni amma kallattii chaanaanii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaanii kana gubbaatti waan hedduu gartuu kanaaf namoonni amma dhuftan subscribe godhaa. Maatii keenya amma ta'a. Sana malees viidiyoo kana laayikii ishee naaf godhaan isin jedhaa isinan jaalladhaa. Hanga viidiyoo itti immoo nagaan naaf tura. Bye bye.